gargaarsa waan inni naa kenne arjooma isaa keessa bitaa mirga laalee waan na lafe keessa arraba naa teeyse amooti arra keessa shayxaana hin siijinni ansuma tandeeysa yaa rabba arjooma kee keessa gargaarsa nuu ta'i tika keetiin arra geenye yaa rabba alhamdulillaahi موتي كندين كمنا إلهي تكيجا إسابي كن دنيا آخرانا ما تلجا لك بلاكو كبرتي كبرجا سران سلام تاكي سنين جا سن الراجراتو لكني قفتجا يا أمة ربي تقوم سومني أرجو مساك ساولتنا نمني إرقم رامتا كان هردفن نقاف رحم النساء كان جدنكمني ساني الراجراتو كان وللرانجن علي صحابة ساني تابيتان فن هردفتو تمر رحمة بوفن nageenya kee dhuman qabne mu'mintoota hundaan nu gahi tika keetiin arra geenye yaa rabba alhamdulillaahi dura dubbii kootii bakkin irraa ka'u tartiibatti galchuun booda irraa ta'u ergaan qaba waanan dursee siniin ga'u yaa xiqqaa yaa guddaa gurras yaa ga'u hojii malee dubbiin silas furmaatan ta'u ta'uun man beekaa callifamuun ta'u waanan durdubadde moota deebi'uu dhageessan biyyaan baatti waanumanni ta'u walitti guuramee mana hidhaa ta'u dirqamaan qaba haasa'u atis naa dhaga'iiti kakeetiin har'a geenye yaa rabba alhamdulillaahi rakkoo biyya lafaa dhuunfaatti fudhanne fakkaata gocharaa salphina uffanne godaanne kabajaa namumaa mulqabne waan biyya rabbaa keessatti mudanne durdaraa nammaachuu malee waan hidhanne iyya ummata keenyaa kan namni hin birmanne inni baraa laalaata akkumaan argamne har'asi dubbanna waan duraan dubbanne furmaata dhabullee jallisuu daddabne seenaadhaaf ol keenya sagaleen lallabne yoo waa gochuufi daddabne agadhannuu beetu waa'ee tika keetiin har'a geenye yaa rabba alhamdulillaahi biyya keenya dhalootaaf itti waamamnaa dhalanne guddanne dhiibne irraa kutaanna silaanus kophanne jiraachuu hajamna ta'uu dide dubbiin faallaa nutti taanaan yaa rabbi nu furiyaa mootii olaana seeqabna si malee maal keenya nuttaana gatatuun jireenya biyyarraa nu baafnan rizqii barbaadachuu bolee gadhamaana nutis raajii qabna waan biyyatti dhabne biyyan baa barbaanna durillee baqannus taa'amne jiraanna zabanammaa meedaan waliin godaannan kanaaf dirqamne waywaanna raajii kana meedhagahiiti kakeetiin har'a geenye yaa rabba alhamdulillaahi tika keetiin har'a geenye yaa rabba alhamdulillaahi nufur yaa rabbii keenya yaa rabba alhamdulillaahi situ beeka rakkoo keenya yaa rabba alhamdulillaahi nu dhiyeessi waan fageenya yaa rabba alhamdulillaahi yaa allah mooticha gaarii galata kee haa ilaahi tika keetiin har'a geenye yaa rabba alhamdulillaahi akkuma duraa waa xiqqoo raasa'ee roorrifamneessattuu qooda keenya ta'e ummata rakkatee biyya isaarra ba'e dhageessa waan dhiyoo yamanitti ta'e ummanni guurame eega hidhamee ka'e
kallakkoon saanni bashanii oolete boombiidhaan gubate achitti daarate achi nafe maqaa jaraa maaltu haasa'e amma kan biraa tasba'e yaa rabbatiin nu dhagahi tika keetiin har'a geenye yaa rabba alhamdulillahi zulmiin biyya rabaa ummata keenya irratti manneen daasuu darabiyaa keessatti waan takka dhagame beekame gurratti nama kumaatama guuranii walitti hidhaatti naqaman dhiiraa fi dubartiin ilmaan sabiyyootii daa'imni harka jirti akkitan magaraa jabaatan nurratti walluudhaan booji'an waraana keessatti fakkaata gochi raawwatamu jaratti azaabaadhaan lamaa jiran duniyaa irratti taate ummata keenya irratti waan takkaan ta'in tika keetiin har'a geenye yaa rabba alhamdulillahi nama dhiba dubbiin kun furmaata dhabuun namna yawaanallee kanaan hin adabu nama baay'ee du'ee beela'ee qabuun miidiyaan addunyaa dubbachuu dadhabuun yoo qalbiidhaan laallee akka dhugaa qabu ummata biyya ofiitti kabajaa qabu utuu taane ormii nun azzabu zalbin hangana ga'u silaanu dhaqabu ummanni kun yaa rabbi si madeen qabu nuuf dhaqqabi yaa ilaahi tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillahi sababa ummanni keenya akkas kabajaa dhabeef wanni taane himuutti afaan nama qabee ummata wanni hedduun biyya yaase dhiibe biyyan baanu hidhee gubeenu adabe taate kana addunyaan yoom naga'uu dhabe baqateellee nagaa argachuu dadhabe gaaf tokko dubbannaa yoo seenaan katabe sababa abbooma dhabeef hambi namatti nu lagaayin tika keetiin har'a geenye yaa rabba alhamdulillahi nguma dhibee biyyan baanu keessa nama keenya rakkootu baase biyya keessa bakkeetti baqannee najaa baanu eessa roorrifamne nama suukanneessa yaa sagalee ilmaan mana hidhaa keessa yoo namni hin dhageenye yaa rabbi hin dhageessa nu furi yaa allah yaa baay'eessa waan nu taane beeyta meessa nu keessa yaa rabba rakkumaa kee keessa furmaata nuuf ta'i tika keetiin har'a geenye yaa rabba alhamdulillahi tika keetiin har'a geenye yaa rabba alhamdulillahi يا رب كيتن وانسي يا رب الحمد لله دكانك ينسان باسي يا رب الحمد لله مسكين